abbaan fedhe haa xiillahu abbaan fedhe wan fedhe haa ja'u amaanaa nuti lamma kennine lammaan abiyyi kenne har'a gabroomsaan hin jiru nutti illee hin deebi'u kana beeka ummanni oromoo bilisa bahee jira bilisa baaftuun barbaadu ummanni oromoo nagaa argatee jira nagaa gooleessitu bifa kamiinuu dhuftu maqaa mootummaa naa taatu maqaa riphee lolaatiin dhufu tokkoyyuu hin barbaadu abii gaafa dhaqee dhaaba biraan dubbifne obbo Daawud dubbise dura gaafa Eertiraa dhaqe jaarmee bilisa ruwaasuu sin barbaadu waraana bilisa ruwaasuu sin barbaannu ummanni oromoo hin barbaadu amma ka barbaannu bilisa baaftu osoo hin ta'in bilisa eeyduudha mootummaan osoo hin diigamin mootummaa ummataa ta'u ijaaruu hin danda'amee jira Jawaar shanee sodaataa ganda keessa deemuu najjeefti jee sodaataa qawwee irraa guuraa nuun jaajaniitiin hamatan ummanni oromoo bilisoomeera anin bilisoomnee gajee baatirii harka kenna ibsatee halaalu arratti barbaachisummaa waraana bilisummaa oromoo dhumateefii jira jarri abaa'oo tokko qofaami hundi isaanii eega isin biraa deeman qotaa walitti dalaguu malee takka oromoodhaan waa qotaniin beekan kammoo qawweeniin mootummaa kana turfu kuffisa jedhu mukatti cabsaa birraari'a Daawud yoo murteessee galinaan jee niin gala jee ummata oromoo har'a ka barbaachisu waraana ittisa biyyaati qawwee qabadheetiin mootummaa nuti amaanaa itti kennine kana kuffisa gatantarsa laaffisa yoo jee lolli isaa nu wajjiini mootummaa wajjiini miti. Duulli kun hundi maqaballeessii fi ololli kun hunduu waggaa 5 dura qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gaggeeffame. Yeroo sana qabsaa'ota bilisummaa amanuu diduuf yookiin gatii dhabsiisuuf jecha warra qabsoo uummataa riqicha godhatee aangoo qabatee kanneen har'a madda rakkoo ta'an amanuu fi deeggaruun gatii har'a kaffalaa jiru nu kaffalchiisan. Yeroo san maddi rakkoo hundaa Daawud Ibsaadhaa jedhamaa kan ture har'a erga bal'aan bu'ee dhiigni lola'ee kumaatamni ajjeeffame booda maddi rakkoo hundaa Abiyyi Ahimedidhaa jedhamaa jira. Haasaa kanarratti wanti itti dabalan hin jiru. Garuu uummanni keenyaa fi hordoftoonni qophii kallattii haasaa kanarraa barnoota akka argatan haala keessa dabarsine keessa deebi'anii akka laalaniif dhiyeessuu filanne. Hanga xumuraatti akka hordoftanii fi chaanaalii YouTube keenya akka subscribe gootan yaada keessanis akka nuuf qooddan isin gaafanna. Wayyaanee waggaa kirkirsinee lafaan dha'uu kaanu wayyaanee fi OPDOs lafaan dha'uu hogguu kaanu nama irraa fuudhu dhabne dhugaami. Dhaaba jaaramee qophaa'ee dhabnemi kamararaadhaa hidhaa jira abaa'oon bakka sagalii faca'ee biyya alaa jira dhugama dhugaame way taarika haaso'inaa waan bara dheengaddaa ta'eemi wanta lafaan geenyee bikka barcuma isaanii nama dhaaba keenyu hin dhabne nuti saniif OPDO jibbinu keessa waa baasuu qabna dura OPDO tana gabrummaa wayyaanee jalaa baasuu qabnaa jennee mari'anne irra qabsoofnee bilisa baafneemi isaan keessaa jajallaa moggatti dhiibne ka xiqqoorra wayyaa qaqqajeelchinee ol hin baafne lammaan ol hin baane qabsoo teenyatti hin makamne poolisiin Oromiyaa isa jala ni dhiirre jijjiiramni kun akkana dhufe akkasii miti abbaan akkanaa miti jettu harka baase. Dhabneeti kijiba afuufa namni hundi abbaa aangoo itti kenninu dhabneeti OPDO jibbinu keessa irraa xahaarsinee dhukkee irraa dhodhooyinee lamma kennine lamma Abiyyi kenne abbaan fedhe haa xiillahu abbaan fedhe wan fedhe haa ja'u amaanaa nuti lamma kennine lamma Abiyyi kenne. Ce'umsi kun yoo gufate number 1 lammaaf Abiyyi gaafannaa jechuun amaanaa isaanii kennine warra isaan harkaa buusuu deemu akkuma ganama jeetti isaanis irraa dhoorkanii nullee irraa dhoorkina. Erga isaan harka wayyaaneetiin micciiranii taayitaa qabatan booda maal jenneen ilmoon ayyoo abbo dhaabni tokkolleen kana malamallee qabu alatti hafuun qabu farra shoror keessaa kaasaa waggaa jennee lallabdoo keessaniimi kaasaniimi gariin daddafee dhufe gariin lafa harkifate dafii gali jenneen sababaan barbaade jennaan obbo Daawudii bilbilean rabbiin na shaahida gaafa dambi dooloo rakkoon uumamte galuu barbaadani eeni barbaadna maali wanni isin dhoorke takka lama sadii
waalaman qofa fudhatamuu qaban jeen tokko addi bilisummaa Oromoo shororkeessummaan irraa ka'ee paartii nagayaa tahee Oromiyaa keessa akka dalagu takka. Lammaffaa waraanni bilisummaa Oromoo hambaan elemoo qilxu ummata Oromootiif gadi bahe haa milkaa'u baatu ummanni Oromoo kabajaadhaan galfatee humna nageenyaa Oromiyaatti jechuunis poolisii Oromiyaatti makamaa kana ni fudhattaa hin jeen ni fudhadha jeen. Okay? Samboda gamana niin bilbile Jeneraal Birhaanuu Juulaa Abiy Warqinaa Lamma hunda isaanitti haasoyne akkamitti hangammaan deemne jenne Abiy gaafa dhaqe dhaaba biraan dubbifne obbo Daawud dubbise dura gaafa Eertiraa dhaqe dubbii lafa kaayatanii zirzirii seenuu qabna jennaan hoggaa Minisootaa dhufan akkamitti dubbii tan osoo hin fixin dhuftan jeetiin itti iyye jara kanatti fixuu qabdanii jennaan hoggaa achii deebi'an beellama hunda dhiisaniiti Lammaa fi Warqinaan Eertiraa dhaqan agartanii misuuraan dhaqan waliin mari'atan waan lafa keenya irratti walii galle jedhanii ibsan baafne naam taate ammas geenye mire Samboodagaa jarri dhufan jechuu dongorri morri mootummaa achi dalage waan walii galan akka obbolummaatitti waan walii galaniif waraqaa firmaa hin farramne jechuu kana godhuu qaban turan akka mootummaatitti garuu ani shaahida walii galtee isaaniititti jechuu Lammaa fi Warqinaan jara mallatteessuu dhabuun dogongora garuu obboleeyyan lama jidduutti aadiidhaan mallattoodhaa jecha yaa'ii godhuun hin barbaachisu ture. Sambooda Daawud Faan galan isaanii galuu deemu ormi kun mataa nutti raase Finfinneen galtan jennaan bukkaatanii dhufnee simannaa qofa osoo hin tahin Finfinneen ta'eenyu akka taate irra jennee cabsine agarsiifneemi. Amma dubbiin tun akka dhuftu waan hin sodaadheef waraana kana kabajaan galchaa jeetii waywaadhe warri mootummaatis lafarraa harkifate warri Daawudis lafarraa harkifate jidduu takka warra makkalaakayaatti warra dannatiitti warra ODP'tti warra mootummaa federaalaatti osoon guyyuu kanaa waywaadha maal naan jaan beeytanii kaamma qubana qabu hundi warri ODP warri OPDOdha Jawaar shanee sodaata ganda keessa deemuu najjeefti jee sodaata qawwee irraa guuraan hunjaa jaaniitiin hamatan. Okay? Dabballeen Daawud ammoo Jawaar OPDOtu nutti ergee jaan namni na ergee hin jiru uummata Oromoo malee akka uummata Oromoo ani shanees shantamees OPDOs wayyaanee abbaaziitis hin sodaadhu. Hoggaan asii galus woboo sabdaddeetii miti OPDO sabdaddeetii miti uummata Oromoo qofa. Amma wanni waywaachaa tureef akka Oromoo addaan qoodanii ittiin taphanneef akka abaa'oo qiqircaa godhanii addaan hiranii irbuuf imaanaa gootota Minesootaaf Asmaratti daaraa godhanitti Oromiyaa akka isaan daaraan gooneef waywaachaa ture waan biraati jiru. Itti waywaadhee gaafa kaan miidiyaan walitti duulan rabbii jaa miidiyaan dhiisaa ka'eetiin Daawud bira dhaqe aboo maali rakkoon yaada jijjiirte hin jijjiirre waraanni galchita moo hin galchitu ni hin galcha nama tokko na bira jira maqaan dha'u shaahida qabadheetiin dhaqe akka bootoon waa akkan ni galchita moo hin galchitu ni hin galcha maaltu hanqate dhaqee waraana dubbisuun qaba duuba maan dhayin warra mootummaatitu haala naa mijeessin tanaaf rakkattaa'ee hoggasumaan jara mootummaa bilbile yoo an baaleen deema gaafa rooba deemu hangaan an roobe deemee deebi'utti yoo haala mijeessuu fi baattan anaatu fuudhee deemaa waliin nu hajjeessaniin jeen jidduu kanatti haala mijeessanii fi dhaqe
waraana dubbisee deebi'e. Kana jidduutti qondaalota asii abaa'otti makamanii as deebi'an shuuman. San dura dongorri mootummaa ammaas san dura yaa'ii tana waan hin beekuuf abaa'oo keessa qotaa malee dachii qotuun akkan turre waan hin beekuuf sineemu jarri abaa'oo tokko qofaami hundi isaanii eega isin biraa deeman qotaa walitti dalaguu malee takka Oromoodhaan waa qotanii hin beekan. Akka jarri kun rabshaan goonee fi akkaan daafa dhufe gaafaan dhufe maal wajji teenyee haasoyne muummichi ministeeraa Dr. Warqinaa Lammaa qondaalota waraanaa kana murnootuma birallee gara federaalaa bakka isaan Oromoo fi murna kanaa waliin dhufne yoo waa kan nu beeddan yoo isin gargaarsifachuu barbaaddan bikka warra kalee wal madeeysaa wal daakaa turan sanii walitti hin dhufne muudaa bikka Oromiyaa kanatti hin fidinaan jeen sanii walii galle jarri kunis sharrii mallasaa keessaan baatu fuudhanii muudan. Qondaalonni waraanaa kun bikka san inni malani angaruu yaa'iin akkan dhufne sababa isaan dhabsiisuudha jecha bikka biraa isaa Wallagga jiru muudamni kun dhufne. Muudamni kun dhufnaan dubbiin baddee jee dhufe. Akkasii ayee malaagoon kana ololli oowwe jechuudha. Ameerikaa kan hin dhaqe yaada jijjiiree yeroo gabaabaatti deebi'eetiin dhufe. Hoggaan dhufe nama 30 ol ka ta'u hayyoota haa deemnuun jeen kana jidduu manguddoo ergan isaan nu dura. Manguddoonni dhayte jaraas ni dubbifte gurbaan manguddoodhaan waan jeen ayyaan achi jiru Daawud yoo murteessee gali naan jeen hin gala jeen kan Oromoon beekuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo hin galu hin jenne qondaalatu hundatti dubbadheetiin jira. Dhaabni gali yoo naan jeen hin galaa jeen rakkoo hedduu tarraa'e manguddoon dhufaniiti kanaas dhiyeessan. Manguddoo biratti wal agartanii televizyiinaan wal dhungatanii harka wal fuudhanii walii galle waraana ni galchinaa jaan. Maaltu gala yaa'iin ittuma fufte. Wallaggarraa ololli asiinis ka dhageenyu achiis ka dhageenyu mataan wereersinaan Baqqalaa wajji taanee haa deemnu jennee nama hedduu yaamne. Yoo dhaytan isin ajjeesanii nuun jaan. Yoo duune sumaa uummata keenya keessatti cuwaan jannata seenne jennee kaanee itti dhayne. Dhaynee uummata keenya dubbifne. Ka televizyiinaa qofaa miti kophatti illee dubbifne. Waraana achi jirus ni dubbifne warra makalaakiyaas warra poolisiis warra ceeneetis uummata gumuusiif uummata barta dubbifne hanga soosatti. Waan uummanni Wallaggaa jeen isin hima. Waraanni bilisummaa Oromoo kalees nuuf bahe kabajamuu qaba. Arraba kaadiree ofiidootiin xiqqeeffamuu hin qabu takka kan hin jenne. Kaadiree afaan nurraa qabaa jaan takka. Lammaffaa waraanni keenya kabajamee nurraa galuu qabaa. Humna nageenya Oromiyaatti nu makamuu qabaa jaan. Kanuma jaan. Waraanni kun nu keessa taa'ee nu loluu qabaa ka jee nama xiqqaa hedduun uummataa hubatee jira jechuudha. Kanaafi rakkoo diinagdeetiif hunda gabaasa fuula deebisadii fuunee cuunfaasaa ka PowerPointiidhaan maxxansine agartanii itti dhiyeessine bakka Lammaan jirutti bakka Daawud jirutti bakka Jeneraal Birhaanuun jirutti namoonni biraas hangi tokko jiranitti anaaf Baqqalaan dhiyeessineef. Amma waan uummanni himate waan uummanni komate yaada uummataa hubannaa keenya yaada furmaataa jennee lafa keenya yaadni furmaataa jennee lafa keenya waboon saffisaan waraanni achi jiru waraanni abaa'oo achi jiru saffisaan bosonaa bahuu akka qabuu fi mooraatti galee gara humna nageenyaatti akka makamu kaadireenii fi yaa'iin propagaandaa akka dhaabbatu rakkoon diinagdeen naannoo sanitti waan uumamee jiruuf naannoo sanitti hojiin diinagdee keessattuu gara baankiitiin akka dalagamu. Obbo Lammaanii fi Obbo Daawud namoota biraas qabatanii dhaqanii uummata yaa'iin irra uumamte kana akka tasgabbeessaniif qalbii isaanii cabe kana akka deebisan dhugatti uummanni sun qalbiin cabee jira. Bilisummaa qabsaa'anii argatan san guyyaa mootummaa darara halkan jarakaanii darara
Ni beeytanii mi Harargee waan ta'e sagaltamoota keessa? Ni beeytanii moo waan taatan? Wallaggaa sanitti ta'u jira. Okay? Hiraarsantu ta'u jira. Hiraarsuun irraa dhaabbachuu qabaa jenne fudhattanii fudhanne koree dhaabbanne jira. Koree dhaabaya torban lama keessa dhumuu qabaa waan kana haa dhumu. Walgahii duraatu torban lama booda yaamanii jechuudha. Okay? Kanaaf gara mootummaatiin ibduu baarkifannaa ture. Wal shakkiin jirti fakkaatti. Jarri kunis eega dhufe booda jarri tun laaftuudhaa dhooyinee irraa buufnallee waan dhabamtu fakkaatu. Kanaaf amma kana deemnee mootummaadhaan lolaa maaliif mootummaadhaan lolaa turre maaliif gara tokko jallattawwanni jettaniif amaanaa biyya tana shofeera qulfii fi marii kan itti kennine ODP'tti. Kanaaf jajallina uumamuuf shofeera malee tasaafaariitti waan qabnu yeroo hedduu mini tasaafaarii gara bashooyus naare. Kanaaf jallanne garuu ammas yoo kataatu ati furmaanni gala fuulduraa maali? Biyya tana keessatti waraanni bilisummaa Oromoo as irratti uumame bakka biraatti miti. Akkasii Eleemootu uume jaarraa guddise baaroofaatu siyaasa barsiise. Kan wanni biraan jiru waan. Waraanni bilisummaa Oromoo kan jaarame jaarraan waan tokko isin hima. Namni hin beeku, namni hedduun hin beeku kana. Jaarraan ilma nama guddaati. Warra beekamaa ni beeytanii. Aristokrasiidha. Rakkoon takka isarra geessee hin beeytu. Rakkoo keessattuu hayyoota Oromoo makiinarra jirtu kana argeeti lolee gara Asaboot kana dhufeen si'a naannoo kana. Dhufeeti achi hoggaa ta'u uummanni roorroo arkee qallitti takka jaarsa jalaa ajjeesaniiti. Jaarsa jalaa ajjeesaniiti reeffa fuudhuu maallaqa kafaltu malee jedhanii cinqan. Kan kun seera miti jeeti namicha dhaqee kassase matoola kaasan. Dhaqee achi na kassase asumatti isin mura jee. Hoggaa achi dhaqee jarri zulmii dalagaa itti mure jaarratti. Seerri kun jijjiiramuu qaba bulchiinsi asii jijjiiramuu qaba jeeti filannoo seera jaarraan. Kana beektanii akka dorgomee ture jaarraan asitti. Oromoon gabbaatee ituun tun korojoo itti guutteef jaarraadhaaf. Ka sagalee kenne Oromoo kalakkaa'e nama biraati jaarraan ni mo'ame. Eega mana murtii yaale filannoo yaale sirni sun zulmii akka ta'ee fi barbadaa'uu akka qabu mana murtiillee akka hin dhageenye sagalee uummatallee akka hin dhageenye sagalee qawwee qofa akka dhaga'u beekeeti asii karaa machaaraa kanaan muree baalee dhaqee waa qofaatti dabalameeti sanboota elemoo fa'aa wajjin dhufee waraana bilisummaa Oromoo dhaabe akkasiini waraanni bilisummaa Oromoo ka dhaabate bilisummaa uummata Oromoo argamsiisuudhaaf diina afaan qawweetiin dubbatu afaan qawweetiin dubbisuudhaaf mootummaan yeroo sanii mana murtii dhaga'uu diddee filannoo dhaga'uu diddee teessee namaan mari'achuurra dhaabattee nama dhukaasuu waan filatteef teessisuudhaaf qawwee qabatee itti fayyadamu akkasiini. Arra mootummaan tun akka feenus ta'uu baattu kaleessa xurii kaleessaas qabaattu ta'anii nu dhagaa jiran moo hin jiran jara kana loluun mirga qeequun mirga arrabsuun mirga jara isin dura tattaa'u kana qawween dha'uun mirga jara kana rasaasaan dha'uun sirriidha waraanni bilisummaa Oromoo jara kana dha'u isiniif qabsaa'are no okay ummanni Oromoo yeroo tokkotti yeroo mootummaan alagaa turtetti yeroo mootummaan afaan qawweetiin nama haasoitu turtetti qawwee qabatee waraana bilisummaa Oromoo jaarrachuun sirrii ture. Arree eega qabsoo isaa waggaa 50maatiin sirna abbaa irree diigee nama naataa jeen filatullee baatu naataa jeen amaanaa itti kennee naaceesisi erga jeen booda waraana bilisummaa Oromoo isa hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Ummata Oromoo har'a ka barbaachisu waraana ittisa biyyaati. Ka daangarraa qottee beesoo jirtu isinirraa dhoorku. Kaattuu ciroo keessaa isinirraa qabee mana hidhaa galchu. Kana waraanni uummanni Oromoo barbaadu jechuudha. Sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo irra geessetti sadarkaa qabsoon uummata keenyaa irra geessetti waraana ittisa Oromiyaa, poolisii Oromiyaa, humna addaa Oromiyaa malee waraana caakkaa galu hin barbaannu nuti. Har'a
bekka wal bira teenyutti bekka Daawudii fi Lammaan yeroo barbaadanitti wal arganitti bekka Daawud yeroo barbaadetti Abiy bira dhaqutti waraanni Abiy hogganu fi Daawud hogganu gidaamitti wal ajjeesuun haraami sirri miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ummata Oromootiif kan bahe arra halkan tokkos wanni ala buluuf hin jiru. Halkan tokkos qabbana keessa wanni buluuf hin jiru. Walii galteen nuti goone walii galteen godhame kaniidhaan keessatti hirmaan abaa'oo qofaaf miti Gemboo Sabaattiifis ONLF'ifis asuma kan godhame himanni takkaa'u farrajiin shororkeessummaa irraa ka'a ni galmaa akka paartiin dorgomee ifjaaree filannoon gaafa dhufte ni filata ni dorgoma waraana xiqqaa guddaa harkaa qabu mootummaa kenna mootummaan laalee waraanni sun ka barbaadu gara humna nagaa naannootitti ka barbaadu gara paartii dhaaba isaatitti kalakkii siyaasaas qawwee sin barbaadu jau dalagaa isaatii seenaa mootummaan mallaqa kennee fi qubachiisa kana ka walii galu kana jechuu kana immoo itti yaannee dursinee ka qopheessinee kanaaf obbo Daawud galata nurraa qaba abbaa keenya amma garuu bakka jiru kanatti kararra jiru sababa xixiqqaa tuulanii warri mootummaa rakkoon qabu jechuu kiyyaarti sababa xiqqaa tuulanii waraana alatti teessisanii fi Finfinnee taa'uun hin ta'u. Kanaaf yoo Oromoodhaaf yaade yoo Oromiyaadhaaf yaade yoo ijoollee isa amantee bosona baatissaniif yaade osoo oolee hin bulle tokko waraana dhaabu lola dhaabu lammaffaa ajaja ifaa kennee waraanni bilisummaa Oromoo mooratti galee leenjii barbaachisaa fudhatee akka fedhii isaatii fi mootummaatti makamuu qaba kanuu akka furmaanni biraan jiru. Kanarratti jaarsummaan hin barbaachisu mokkorre bari yaalle jaarsummaa yaalle rabbi kadhadhaa isin hin jenne rabbi sitti kadhanne jaarsaas didanii rabbiis yoo didan rakkoon biraati wanni tokko ifa haa ta'u jallaa keenyaafis haa ta'u ka ormaatiif wanni takka ifa haa ta'u jijjiirama nama 5,000 karaa cufi dukkaana cufi kaan jeen ijoollee 5,000 wareegamatti oofe beere dhiiga isaaniitiin na harka jira abadan abbaan fedhe aduuf malee jijjiirama kana duuba deebisuu ittiin deemnu dhaabni siyaasaa fedhe bilisaan galmaahee heeraaf seera biyya kanaa eegee safuu kabaja ummata kanaa eegee dorgommiidhaaf qopheessu bira dhaabbanna. Dhaabni fedhe ka Oromoos ta'e ka alagaa qawwee qabadheetiin mootummaa nuti amaanaa itti kennine kana kuffisa gatantarsa laaffisa yoo jee lolli isaa nu wajjiini mootummaa wajjiini miti. Kanaaf wanni ummanni keenyaas jechuu qabu wanni nullee bira dhaabachuu qabnu kanuma jechuudha. Rabbii jaa waa hedduu yaalame dhugaan isin hin jaa. Jechi hiikkadhaa jiru hin taanee jennaan lakki namni hiikkadhaa jeen jiru jeneraalota bira taa'ee anu qawween isin jara kanatti hiitan hin jirtu ummata itti hidhe. Jorree ummanni daangaanu miidhamu jira dhugaa laal naannoo Wallaggaa san billallee ummata irraa hiikan. Qawwee ummataaf haa kennanillee jenne. Lakki qawwee ummataaf kennee galuu hin dandeenyu nama nu jara kana jennaan qawwee qabadda. Kaampii mootummaa waamanuu baattan nu hayyoonni nu isiniif qopheessina. Qawwee teessan qabaddaa galaa jenneen ni didan. Okay? Dhugaa qabnaa jechuudha. Gara mootummaatiin badiin hedduu. Garuu mootummaan kun amaanaa qaba amaanaa san bikkaan ga'uu qaba. Wanni biraa dhagaya. Har'a warri Maqalee jirus, ka Bahar Dar jirus, ka Mogadishoo jirus, ka Washington jirus akkatti Oromoon dubbii tana hiikkattu laalu jira.
dubbii tana hiikuu dadhabnee mootummaan kunis heeraaf seera lafa qabsiisuu dadhabee fafaceenni dhufnaan kafirraa buufnes nurratti ol deebi'a. Maqaleen irraa afaaniin tarrak jettu boru qawwee nu dhugaafti. Okay? Kanaaf hamma sossobne gahee amma waraanni bilisummaa Oromoo ka ummata Oromootiif gadi bahe yoo elemoo qilxuu kabaje yoo burisoo boruu kabaje yoo baaroo tumsaa kabaje waamicha abbootiin gadaa godhaniif ka qeerroon godhuuf fudhatee oolee osoo hin bulin mooratti galuu qaba. Gara mootummaatiinis dogongora laafina gama obbo Daawud Faadaan jiru laaluudhaan isaan wajjin morka seenuudhaan jibba abaa irraa kaleessa qaban san haareetti fiduudhaan isaa taatu sababa adda addaatiin waan kana gubachiisuu yoo kan yaalan warri yaaluu ni jira baay'ee mootummaa kana keessa ka alaabaa tana dhabamsiisuu barbaadu hedduu. Kanaanummaan mataa macheessitee obboleeyyan keenya Wallaggaatti duulu hedduu. Tafilannoo yoo dhufte warri alaabaa tana qabatu naa mo'ataa kanaafuu geemaan ala baasuun qabaa jee sababa Daawud Faadhaan waan abaa'oo tana hunda balleessuu barbaadullee ni jira viidiyoo keessa. Kanaaf warri amaanaa itti kennine Abiyyiif lammaan warra summii akkasiitiin deemu warra sharrii akkasiitiin deemu kararraa maysuudhaan galaa garaa qulqulluudhaan waraanni kun akka galu haala mijeessuu qaban. Warri abaa'oo warri Daawud Faan yoo shakkii qabaatan aan akka nama tokkotti hayyoota abbootii gadaa abbootii amantaa gurmeessine waraana kana galchine hanga wal amantaan dhuftu maallaqa mootummaallee gaafannu isinirraa guurree ni tajaajila. Ammoo sababa tuulanii waamicha abbootii gadaa tuffatanii mootummaa tana gamaa gamanaan waliin dhooyne akka waraaciidhaan aangoorra baana yoo kajaan taate dura dhaabbanna maaliif abbaan fedhe amaanaa katti kennine jara kanatti irratti hifanna ni garafna ni gorfanna filannoo itti aanu irratti sila Oromiyaa keessa korojoo haatuun hin jirtu kana beeka hin jirtu korojoon hin hatamtu nama nuu ta'u nama nuuf diiraadhaa rabbi eebisee abaarsan qabuu hin hannee jennu ni filanna. Warri ODP Opinion irraa maqaa jijjiirratanii dalagaanis if jijjiiranii if xaaranii toobatanii jajallaa if keessa haaranii amma takkaa cinaa hafte tana keessatti onnee teenya keessatti akka Abiyyiif lammaan seenanii hanga qabaletti haaromsa kana yoo bakka hangayanii mo'atan amaanaa teenya asiin nu geessanii onnee teenyas nu seentanii haaromsas fiddanii jee uummanni Oromoo yoo sagalee kenneef irra deebine eebbifnaaf. ODP maqaa qofaan dalagaan opiniyoo ta'anii hattuu gabareen ifirraa ariite Finfinneetti shuumanii caasaadhaan wal jaaranii ODP ta'uu dadhabanii opiniyoo ta'anii yoo hafan hangammaa waan nu baadhattaniif amaanaa tana galatooma amma hunoo nuu kannaas kanna warra haaree kanatti kannannaa jennaan. Amma booda warri ODP'tis korojoo hatanii mormituu hidhanii kaan miila cabsanii
ummata Oromooti biyya tanarratti umrii dheereffanne jennaan abadan wallahi billahi hin milkooytu. Warri biraatis yeroo ammatti dhugaatti abbootiin keenya abaa'oo keessa turan yeroo itti badii amad 20 baay'ee amad 27 ummata Oromoo irratti ka qoose ummata Oromoo irratti ka hanjame qabsoo ummata Oromoo kalaamsheessoo viidiyoo qofaa miti murnoonni abaa'ootis nurra qoosaa turan gandummaan nu qoqqoodaa turan ilmaan teenya bilisummaadhaaf isaaniif baate gosa gosatti murna qoodaniiti Boorana keessa wal ficcisiisaa turan yaa har'a silaa isaanis akkuma viidiyootti toobatanii waan walii godhaniif afoo inna lillahi waliin jedhanii waliin deebi'anii aangoo tanaas dargaggeessa isaan keessa jiruuf dabarsanii caasaa isaanii gubbaa hanga gandaatti diriirsanii dabballee isaanii lallabduumi nama namaa dalagu nama eeyba qabu laalanii bakka bu'aa qopheeffatanii dhaaba bilisummaatirraa gara dhaaba biyya bulchuutitti if jijjiiruudhaaf yeroo itti dalagan ture akkasimi har'allee oppidii ofuu dhiifne barra afoo inna lillahi lammaan jennaan sii dhiifne jenneenimi jarri abboota teenya dhiifama nu gaafachuun hin malu akkasittuu ni dhiifnaaf afoo inna lillahi jaan wanni nuti isaaniin dhiifne garuu arri mukarrattuu ni baate narrattuu baate wanni nuti isaaniif hin dhiifne maaliif abbaan kee qabriidhaan baane wanni nuti isaaniif hin dhiifne akka kalee abaa'oo qircaa godhanitti deebi'aniiti qeerroo kana qircaa goona Oromiyaa qircaa goona yoo jedhan abadan itti hin dhiifne hinaffa jibba gandummaa naannummaa maraattummaa Eertiraaf Minisootaadhaa qabaachaa turan san fidanii warra nu amaanaa itti kennine kana mataa dhukkubsanii weerarsanii biyya tana qiletti na yoo kajan taate itti hin dhiifne hanga kanatti waliin jirraami irraan deebi'a addi bilisummaa Oromoo obbo Daawutiin hoogganamu Finfinneetti galmaa'aa jira filannoo keessatti hirmaachuudhaaf Ihaadegiif OPDO fi paartilee hunda wajjin ODP wajjin ta'anii mari'atu jiran asii qalamaan mari'achaa maayikiraafoonii anaasiyaa gidaamitti qawween haasa'uun hin jiru Oromoo ani an dhaaba tokkorra jaalalas fedhiis jibbas hin qabu anaa jaarran kaawwan okay garuu wanni ani sin gorsu keessattuu uummanni naannoo kana sagal hin gubatina maal jee kana maal si gubee ibidda kana hoo ibidda kana hoo jennaan ibidda ni maraattee jee yaa dhaabni siyaasaa kamiyyuu dubbii isaa Finfinneetti fidatee seeraan galmaa'ee yoo dhufe waajjira haa banatu taa'aa waan inni isinii dhiyeessu diinagdee irratti nageenya irratti dhaggeeffadha ka Finfinneetti siyaasa haasaa asii kilaa hidhadheetiin ummata keessa deemee poolisii ajjeesa jiru ifirraa waash gamatti eega abbaa fedhe haa ta'u ka dhufee as keessatti Harargeedhaa maaliin godha jimaa kan akkamittiin gatii dabalaaf karaa akkamittiin baasa jiru dhaggeeffadha kaas dhufee Harargee faarsee Wallaggaa ba'a Arsii xiqqeessu Shawaa xiqqeessu isiniifuu diina isinuu addaan qoqqoodaaf irra dhiiba halee jeeqaa rabba shakaraa cufaa gubaa jechaatiin tureemi gaafar sirna alagaati sirna cunqursaati baga gubne jechuu gaafas kalee garaagarummaati itti cufne kalee yoo waa gubnees waajjira gabrumsaadhaati gubne jechuu har'a gabromsaan hin jiru nutti illee hin deebi'u kana beeka ammoo bilisummaa naannanii jedhan bilisummaa san tokko uummanni dhugee akka ittiin himachuu hin eeggachuu barbaachisa
lammaffaa iyyaalli gowwaan dha'ee akka gadi hin naqnees eeguu barbaachisa jechuudha. Bilisummaa kana ceesisuudhaaf dhaabbileen siyaasaa keenya, hogganoonni siyaasaa keenya waliin gaarreeffachuu yaa'ii uumuu osoo hin taane ulaa cufatanii akkamiin wal gargaaran mari'achuudha. Uummanni keenyaas warra gubbaa taa'ee qoqqooduu yaalu dhaggeeffachuu osoo hin taane bu'aa tokkummaa agartanii Oromoo. Agartanii bu'aa tokkummaa. Amma gabaabaa keessatti rasaasan malee sheeyitaan ofirraa ariitanii tokkummaa warra isin diiguuf irraa eeguu jechuun tokko barbaachisu. Wani barbaachisaadha. Kanaaf haala amma jirru kana keessatti kana wanni guddaa irra godhuu qabnu nullee achiin carraa'ina asiin carraaqa irra caalaa isin wajji mariidha godhuu barbaanna. Rakkoon hedduu jira. Yaa'iin maqaa abaa'ootiin Eertiraatti Minisootaatti namni keenya addaan walii reesun Oromiyaa keessa akka dhufneef carraaqqii warra beeku guddaa goone baatii 8 waa meeqa osoo dalaginuu amma arriin natti dabalamtee kan as dhufe arrii irra hedduu jarumaan nabbaase hamma asoosaatti deemnee hordofnee guyyuu mana kiyyatti siyaamee biraas dhaqee hedduu mari'an. Kanaaf boodarra dubbii hin taane amma gama lolaatti deeman wanni beekamuu qabu abaawoon keenya miti asit dhalatee asit guddateeti bika ga'e maqaa kana namuu ni fedha maaliifi dhiiga itti gabbarre maqaa kanaan namni keenya akka miidhamne akka qoodamneef hedduu carraaqaa ture. Kanaaf bakka ammarra jirrutti gaabii osoo walirra hin tuulin sababa osoo walirra hin tuulin obbo Daawud Ibsaa ajaja waraanaa kennee waraanni mooratti kennamee mootummatti kennamuu qaba. Kan wanni biraan jiru kuni dirqama. Waraanni bilisummaa Oromootis kalee yoo asiin gattee tan lafee isaatii jira yoo asiin gattee tan dhiiga isaatiin muka nama garsa kabaja qabnaaf nuyi nama biraatiin kalee uummanni keenya kan qawwee kaaseef mootummaa qawweedhaan nama deemu mootummaa alagaa waan tureef har'a mootummaan yeroo Daawud barbaadetti Lammaan ni argama. Yeroo ani barbaadetti Abiy ni argama. Yeroo Maraaraan barbaadetti Warqinaan ni argama. Yeroo isin barbaadetti Birmajjiin ni argama. Akkasiini. Waan barbaadu guutaa jiranii hin jiran. Gaarii dhiyeessinaan malee ni jeefnaare. No. Kanaaf arratti barbaachisummaa waraana bilisummaa Oromoo dhumateefii jira. Oromoon bilisummaa isaa argatee jira jechuun kan iyyarra manasirii kan wale. Waraana lixaa amma mootummaa wajjin wal waraanu kana milkeessaa gadaati ijaare warra baddee isaati. Ni beektanii mi? Hin beektan warri ijoollee maaliif seenaa ijaarsi. Asitti ijaaranii asirraa ergamanii miliita dhaqanii ijaaran. Milkeessaa gadaa arnoo osoo jiraate 100% sure ta'e kan isinitti himu mootummaa tana ni waraana hin jiru. Jajjabeessee xiqqeessa jamale. Meesin gaafa dhumma dabaddee isa gaafa milkeessaan faa caakkaa galan isinumaatu eebbisee ergeemi dukkanaan isinumaatu qallabeemi. Arra waraanni caakkaa galu akka isinii loluu barbaadda kan qallabdan ni jira. Anummaan kun amma osoo caakkaa seenee na qallabdanii. Waanuma irra namni wal lola. Kanaaf ejjannoon Oromoo fudhachuu qabu. Hedduu sagalee naqaafee diddee diddiimatti janiimi. Dubbii tana sossobneetis kijibneetis mootummaa harka micciirreetis galaa jennee dadhabne. Ajajni lixa jirus ka jiddu galeessa jirus ka kibba jirus waan takka jedhe. Dhaabni ajaja dabarsinaan nuti loluu hin barbaannu ni galla jedhanii jiran. Kanaaf ummanni Oromoo Daawud Ibsaa ka gaafachuu qabu gadi bahee ajaja dabarsii gaafa dabre mootummaa yoo sodaatan an Jawaar Mohaammed dirqama fudhadhee abbootii gadaatii fi abbootii amantii wajjin waraana kana kabajaa isaan maluun galchine haalli leenjiin barbaachisaa godhamee fi akka fedhii isaatiin akka reefu jeetti akka godhu ni goona. Kanuma jechuudha. Mootummaan waan barbaadu guutaa jirti hin jirtu. Garuu mootummaa kuffisuudhaan malluu miti jechuudha.
mootummaan nuti wayyaanee irraa ariinee bilisoomsine aangoo irra baafne deemne kuffisuun muka itti dhaaban muruudha. Kun hin ta'u. Kanaaf eegaa caccab dhufe kana dhugaa dubbatanii nama dubbiftan. Kanaaf wanni kun itti furamuu qabu. Isin ammoo akka uummataatitti dhagaya. Tarii nama gariidhaaf qawween faashina itti fakkaachuu dandeessi. Faashinaa miti. Faashinaa miti jechuu keessattuu naannoo kanaaf. Nuti biyya raggaa duroofaati. Nuti gaafa loluu barbaachisus lolle zabana dukkana. Lolle. Amma gaafa nagaya ammoo nagaya buusuu sitti beeyinaa jechuu. Dhaabni siyaasaa Oromiyaa, Harargee, Itoophiyaa waan gaarii qaba jedhu dhufee isinitti haa mul'isu walgayaati akkana dhaggeeffadha. Kammoo qawweeniin mootummaa kana turfu kuffisa jedhu mukatti cabsaa firraariyaa. Mootummaa qawweeniin isin bulcha jedhu mukatti cabsinee firraarii deemi. Kaniin qawweeniin isin kora jedhus mukatti cabsuu qabnu firraa. Waa takka. Ka Oromoo keessa jirus, ka Tigree keessa jirus, ka Amaara keessa jirus karaa nagaatiin dorgomeetiin biyya tana bulcha yoo jee hin tuqina. Har'a warri wayyaanee dhufanii warri baddee isaa nu filadhaa yoo jehan ulaa ittiin cufina haa dhufani. Qawweeniin isin bulcha yoo jehan qaawwata akka ittiin kannina bakka dhufanitti deebisaa firraa. Niin dadhagaya naannoo kanaas maqaa wabootiin sochiin akka jiru. Abaa nutti himan. Waboon nu dhalcheedhaan qubee waboon na barsiisan. Hambisaa soolee jalan ture. Gaafa wayyaaneen nutti ulaa turte ni beeyin akkatti waboo tiifannee asiin geenye. Hanga dhumaatti. Har'a garuu waboo bosona keessa deemu hin barbaannu. Hin barbaannu. Nuyi ka barbaannu ijoolleen teenya yoo bifa sadiin caakkaa keessa jiraatan safara keessa jiraatan nagayaan galuu qaban. Hotta manguddootti hotta qawwee teessanitti tabiraa daballeet leenjifne poolisa Oromiyaa kanatti isin daballee nagaya nu eeydan. Ummanni keenya bilisa baasee jira. Amma ka barbaannu bilisa baaftu osoo hin ta'in bilisa eeyduudha. Nama bilisummaa nu eegu barbaadanu. Waaniin amma isiniin jedhu kana ajaja lixaa sanitti simeetiin jira. Gurbaa marroo jamutti. Daawud ibsaatti simeen jira. Ijoollee godina hundatti himeetiin jira. Osoo mootummaa irraa dhorku osoo mootummaa irraa lolu. Mootummaanis ololan taane tuttuitee madaa akka nun tuttuine. Akka nun tuttuine. Alaabaan tun teenya dhiiga teenya itti jige. Alaabaa tana qabanneeti wayyaanee biyyaa baafne Abiy aangoo irra baafne akkasii miti. ODP gaafa alaabaatu eenyatu ite OPDOtti deebiti kana beeka. Har'a bilisummaa qabna alaabaa gootota teenya alaabaa milkeessaa gadaa ol baafne bikka feene fannifanna. Garummoo alaabaa tana jala dhokatanii mootummaa nuti aangoo irra baafne lolullee ittiin dhiifne. Alaabaan alaabaa bilisummaa Oromoodhaati. Alaabaan tun bilisummaadha tiisiti malee jala dhokatanii bilisummaa teenya irra lola banuu ittiin dhiifnu jechuudha. Kanaaf ijoollee naannoo kana jiranis yoo ka jiraatan taate Entugina warri mootummaa immoo OPDOtti hin deebiina. Akka kalee isaatti qeerroof manguddoo isin xixxu isin qeeyitu nama isin rakka kaaftu taappellaa shanee jedhu itti daballeeti hiina yoo jettan nuu waraana seentan jechuudha. Dhagaya dhaabni fedhe akka fedhe socho'uun mirga isaati waan feetan gargaaruun deeggaruun mirga keessan qawwee qabattanii deddeemuun mirga keessanii miti. Biyya tana keessatti
akkuma biyya dimokiraasii bilisummaa kamittu qawwee kan qabattuu qabu humna ittisa biyyaa poolisii milishaa mootummaatii fi nama hayyamni mootummaan kennameef qofa kana qawween faashinaa qaqqabadheetiin fiigee nama saama jedhu diina bilisummaadhaati jechuudha kana eegaan jee tuni utubaan haga dhiiban qaba haga dhiisan qaba jedha amma sirran deebi'a warri abaa'oo deeggartan yoo dhugaan abaa'oo jaalattan warra amma jiru kana waan takka godha haleessa maqaa abaa'ootiin tumamaa turre dhiitamaa turre baga dhiitamne baga tumamne maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin dhiitamne amma booda garuu sun dhaabachuu qaba lama har'a dhaaba keessa yoo ka barbaadan taatan dhaabni keessan qawweedhaan cinqii uumuu osoo hin taane qawwee osoo hin gaafatamin galchee isin jaaruu qaba ture waajjira ban hooggana manguddoomte kana irraa kaasee dargaggeessa kennu kana godhuu qaba ture qeerroon tun manguddoo amatti 70 sandisi ana kaamma 32 dhaga'uu hin dandeessu wadaba beekaa kana barbaachisaadha sila har'a ka'eenu hogganoota abaa'ootirraa waan hangammaa nu dalaganii nuti galateeffanne baane dachii buqqaafne sifanneemi kabajaa san irratti hiisuu qaban turan kabajaan kun taala abba qumta deebisa kajaa isiniimi qumta deebisu jiran amma har'a isaa irraa ka'eenu wal madeeysanii bikka torba qoodamanii ka dhufan kana ka Oromoo qalbii cabse kana walit deebi'anii afoon illaa waliin jedhanii araara buusanii qalbii Oromoo fayyisu gootota kaleessa isaan biraan guban san yaadachuu seenaa isaanii barreessu malee ijoollee amma ol babaate kanatti mashaqqaa uumuudhaan miti jechuudha. Oromoo sadarkaa amma irra jirru kunatti sadarkaa ideal ta'e sadarkaa biyyoonni hedduun hawwaniin argatin keessa jirra. mootummaan osoo hin diigamin mootummaa uummataa ta'uu ijaaruu hin danda'amee jira. Biyyi osoo hin diigamin biyyi kabbaa biyyaa ta'uu danda'ee jira. Haala kana tiyooriidhaan qofa yaadaa turre qabatamaan immoo hoggaa agarru hojii keenya qofa osoo hin ta'in hojii Rabbii akka ta'es amanuu qabna. Kana immoo osoo biyyi hin diigamin osoo mootummaan hin diigamin mootummaas kan uummataa biyyas kabbaa biyyaa gochuun erga kan danda'amu taate mootummaan sunis dhiibamee mootummaa seetanaa akka hin taane biyyis biyya seetanni irratti gulufee wal diigee diigamu akka hin taane tursiisuun barbaachisaadha. Yeroo amma keessa jirru kanatti yeroo ce'umsaati. Sirna abbaa irree mo'annee sirna abbaa irree diignee gara sirna dimokiraasiitti ce'utti jirra. Sirna dimokiraasii kana akka nu ceesisaniif hoggansa haaromsaatti amaanaa kennannee jirra. Amaanaa guddoo san ilma keessan Abiy Ahmeditu harkaa qaba. Nuti immoo raddaatii isaa taanee konkolaataa kana saffisiisaa jirraa jechuudha. Biyyi tun gara dimokiraasiitti ceetee mootummaa isinii ta'uun kantiibaa isinii ta'uun bakka bu'aa ofii filattaniin bulaa osoo waliin shakkiin osoo waliin sodaatin waan dubbattaniif osoo nadabamin sirna bilisummaa dhugaa gadi dhaabuudhaaf ce'umsi kun milkaa'uu qaba jechuudha. Ce'umsi kun akka milkaa'uuf konkolaataan yoo laabbate duubaan dhiibu gaaratti yoo itti baay'ee gaalmi yoo jalaa dhuume itti guutuu malee taakkoo jala kaa'uun hin ta'a. Taakkoo jala taa'uun hin ka'a. Karaa jala ciisuun wayitaa. Kanaaf ce'umsi kun akka bakka ga'u yookaan barbaadamu taate nageenyi biyya kanaa daran cimee deemuu danda'uudha qaba jechuudha. Nageenyi kun akkuma nama dura jeetti shoorri guddaan ummata keenya irraa eegama. Ummanni keenya gaafiin ummata Oromoo guutuutti deebi'ee jechuu hin dandeenye. In fact tokko illee hin deebine gaafiin fedhiin danda'an ummata Oromoo. Sharriitu nurraa kukkutame malee sirna abbaa irreetutu kufe malee sirna dimokiraasii gadi hin jaarranne kanaadha. Saamicha ofirraa dhaabne Alaamuddin abaarree biyyaa baafne malee ammallee qabeenyi keenya ta'ee misoomuun eegalla. Warra sukkara saamu harka irraa dhaabsifne malee ammallee shaayiin keenya bushaadha akkasuma miti.
sukkaraattu irraa hambifne san bifa sirna qabuun qoqqoodannee callaasaa daballee shaayii mi'ooftuu dhuguudhaaf nageenyi barbaachisaadha jechuudha. Nageenyaan deemuudhaaf uummanni keenya tasgabbaa'uun nagaa naannoo isaa eeggachuun barbaachisaa ta'e osoo jiru hoggansi siyaasaa immoo mataa keessa ol dha'uu fi funyaan walitti guuruu fi walitti muufachuu fi osoo Finfinnee keessa jiru beegii fi gidaamitti wal adamsu miti wal dhaga'uu danda'uudha qaba. Akkasimi waggoota dabran kana keessatti hoggansa siyaasaa keenya mataa walitti qabnee walitti araarsinee qabsoo tana bakka takkatti deebifne jennee carraa'inee dadhabnaan erga mataa dadhabnee miila walitti qabne jennee hojjenne jechuudha. Miila walitti qabnee uummanni keenya miila tokkoon tarkaanfatee miila tokkoon jarattii xallasee biyyaa baasee bilisummaa isaa goonfate. Akkasii miti. Har'a immoo sirna abbaa irree diinee abbaa biyyaa biyyatti galchinee wal mari'adhaa sirna siyaasaa nuuf ta'u kan uummataaf ta'u ka aangoo tanas isin geetti bifa nagayaatiin addaan qooddatan jaarrachaa yeroo jennutti walitti gaarreeffachuun isaanii haraami jechuudha. Ummanni bal'aan kun qabsaa'ee kan wayyaaneen harka miilatu hiitee ergattu bilisummaa baasee aangootti baasee jira. Kan wayyaaneen biyyaa baaftee biyya ormaa keessatti harka alagaa eegsiftu biyya isaatti abbaa biyyaa godhee galcheera. Akkasii miti. Ummata kanaaf kabajaa qabaachuudha qaba hoggansi keenya. Ummanni kanaaf kabajaa qabaate ummanni kun badii kaleessaa osoo hin lakkaahin nu dhiiftanii biyyaa baatan je'ee osoo itti muufatin hunoo warra biyyaa isin baases biyyaa baafnee jirra. Sirnaa fi sarara tolfadhaati. Biyya kana gara dimokiraasiitti ceesisaati. Imaammataaf tarsiimoo diinagdee siyaasaaf nageenya nu baasaati nu hoogganaa jedhee amaanaa itti kenne. Amaanaa kana bakkaan gahuun dirqama hooggansa siyaasaa keenyaati jechuudha. Ummanni Oromoo qaawwa argamte kanatti nu fullaasaa malee qawwee baafadhaati walitti dhukaasaa hin jenne. Akkas jettanii jirtu isin. Ummanni Oromoo bilisa bahee jira, bilisa baaftuun barbaadu. Ummanni Oromoo nagaa argatee jira, nagaa gooleessitu bifa kamiinuu dhuftu maqaa mootummaan haa taatu maqaa riphee lolaatiin dhufu tokko iyyuu hin barbaadu. Ummanni Oromoo bosona keessatti qawweef rasaasaan wal adamsuu osoo hin taane galma keessatti waliin taa'ee waliin mari'achuu barbaada. Akkas barbaaddanii miti. Kanaaf dhaamsi uummata keenyaaf nuti dabarsinu akkuma kaleessa osoo isaan walitti murumsanii osoo isaan qoqqoodamuu diddanii tokkummaa keessan eeydanii tokkummaadhaan qabsooftanii gooleessituu fi diina ofirraa baaftanitti arras waca hoggana siyaasaa waca murnoota siyaasaatiin garee garatti qoodamtanii gandaaf amantiin walitti gaarreeffachuu osoo hin taane tokkummaa oromummaa teessan cimtanii bilisummaa dhiiga keessaniin galatas jaarmaya siyaasaa tokko malee fidattan san akka eeysifattaniin amaana isinitti dhaama. Nutis kaleessa akkuma isin dhaggeeffannee waan beeynuuf waan rabbi nu beeksiseen isin gorfannee wal cinaa hiriirree jijjiirama kana finne jijjiiramni kun akka hin gufanne dhugaa Oromoo qabannee dhugaa Oromoo karaa dhugaa qofaan bakkaan ga'urratti ibduban deebinu abbaan fedhe ija haa babaasu abbaan fedhe haa dhaadatu warri dhaadate maqaletti galaa warri nu diigus biyya ba'a jechuudha. Abadan injifannoon qabsoo ummata keenyaatiin aarsaaf wareegama qeerrootiin dhufte waslaattummaa murnoota siyaasaa keenyaatiin nu harkaan baatu. Yoo waltaanii biyya kana haa ceesisan yoo walin taane karuma abbaa isaa hayyetti ofirraa ergina jechuudha. Tajaraa isin hin yaaddeessin hanga isin tokkummaa qabdanitti hanga isin abshaalummaadhaan siyaasaa laaltanitti hamma isin jaalala keessan cimsanitti hamma oromummaa teessan gadi lakkisinitti naggaadeen chirichaaroo ni kasaara abbaan jumlaa isin qabatee ni bullaa jechuudha. Galatooma waan ifa ta'uu qabu jira.
ummanni Oromoo bilisoomeera. Ani hin bilisoomnee kajee baatirii harka kenna ibsatee haalaalu. Okay? Kanaaf jaarmaan siyaasaa nu barbaachisus bilisummaa kana kan lafa qabsiisu. Oromiyaa saamicharraa hambifne kana kan misoomsu. Nagaa keenya kan nu eegsisuudha. Jaarmee bilisa baasuu sin barbaannu. Waraana bilisa baasuu sin barbaannu. Ummanni Oromoo hin barbaadu. Ummanni Oromoo kan barbaadu. Ummanni Oromoo kan barbaadu amma waraana nagaa biyya keenyaa nu eegsisu. Waraana yoo aggaammin ollarraa fagoorraa dhufte nurraa ittisu. Waraana hattuu nu keessaan deddeemtu qabee seeratti dhiyeessu kan barbaadu. Nu kan barbaadu poolisii Oromiyaa yeroo amma diriiroo. Okay? Kaleessa yeroo gitabittoonni haga keenya qawwee nurraa fudhatanii mari'annee falmannee deeffannoo gaa jennu nu dhaggeeffachuu irra qawwee nutti dhugaasuu gaafa filatanitti bosona galee jira uummanni keenya. Elemoo qilxuu irraa jaarraa abbaa gaadaa irraa kaasee hamma baaroo tumsaatitti qabsoo hidhannoodhaa gaggeessaa ture jira. Bu'aa buusee jira. Dhuma irratti garuu qabsoo ummataatiin qabsoon isaa geelansuun bakka geessee jirti jechuudha. Kanaaf kuni lafa gahamuudha qaba. Kan lammataa haala amma jirru kana keessatti waraanni ummata Oromootiif gadi bahe kan hidhatee jiru ummata kanaaf waan baheef kabajaatu isaan mala. Kabajaa isaan maluun galee humna tikaa humna nageenyaa Oromiyaatitti makamuudha malee Oromiyaa keessatti dhukaasa banuun isaaniin malu jechuudha. Warri abaa'oo hangafoota keenya ibidda isaan qabsiisantu asiin ga'ee nu dhalche. Abaa'oo malee qubeen hin jiraatu. Abaa'oo malee dhaloonni qubee hin jiru. Dhaloonni qubee osoo jiraachuu baate qeerroon kun falmaa finiinsee bakkaan hin ga'u. Kanaaf abbootii keenyas akka abbaatitti of kabajuu danda'uu qaban jechuudha. Akka abbaatitti nuyi akka abbaatitti isaan kabajuu qabna. Isaanis akka abbaatitti gulantaa kabajaa abbaa tokkorraa eegamu guuttachuudha qaban. Abiyyiif Lammaan akka abbaatitti isaan kabajuu qaban. Leencoo Daawud Galaasaan immoo akka ilmaatitti gorfachuu fi isaan kabajuu qaban. Akkasii miti. Ilmi abbaa tuffannaan abbaan ilma tuffannaan ilma abbaa abaarsaa taana jechuudha. Kuni fudhatamuu hin qabu. Kanaaf dhugaa yoo dubbanne gama mootummaatiin yaalii guddaa godhanii jiran gama warra abaa'oo murnoota adda addaatiinis yaaliin godhamaa ture. Jidduu kan wanni agarru garuu sirrii miti jechuudha. Ifa akka ta'u nama hundaaf. Qeerroon uummanni keenya sirna wayyaanee ari'ee amaanaa kan itti kenne hoggansa Abiyyi Ahmeditti ODP'tti. Hamma filannootti seenne filannoo kanaan paartii fi nama nu bulchuu filannutti mootummaan biyya kanaa ODP fi Abiyyi Ahmediif Lammaadha. Kaafaawoo miti, afaawoo miti, gimboo sabaatti miti, mitirishoo miti jechuudha. Okay? Amaanaa nama itti kennine hin beeynaami? Amaanaa dhaaba itti kennine hin beeynaami? Nama kanaa fi dhaaba kanas sirna keessaa baafnee nu hojjetu jenneeniimi? Hamma ce'umsa kanatti bakka inni jallatetti karatti deebisa, bakka inni badeetti gorfachaa, bakka inni laaffatetti garafachaa ceesifna malee kabiraa jara harkaa akka fuudhu ittiin dhiibnu jechuudha. Dhaabbileen hafan raddaatii ta'anii gargaaruun waan tokko yoo danda'an. Lakki jara kanan jaalan nun gargaaru yoo jaan filannoo mo'achuuf of jaaru. Yoo kan mo'atan taate biyya bulchuudhaaf of qopheessuudha malee warra nu amaanaa itti kennine harkaa amaanaa tana fuunee nyaannaan hin ayyamamu. Kanaaf yeroo ammatti fafa dhugaan isiniin jira. Namni nutti kolfaa jira. Kaleessa Oromoon wal ta'ee wal dhaga'ee tokkummaadhaan bilisoomuu hin danda'u nuun jedhan. Bilisa baafnee isaan salphachiif.
arrammoo oromoo wal hin danda'u nagaa eegsisuu hin danda'u kunoo wal nyaatutti kaateedha inni nutti kolfan kuni qaanyii guddaan kanaaf dhaamsi wanni ji'a 5 jara kana jidduutti duras walitti finnee akka waliigala gochuu irratti keessan ture wanni waliigale wanni lafarra dibamu hin jiru wanni abaa immoo addatti kaayames hin jiru jaarmaaleen qabsoo hidhannootiin socho'aa turan hundumtu biyya kanatti galanii himanni shororkeessummaa irraa ka'ee nagaan socho'aa waraanni isaanii immoo qaama nageenyaa biyya kanaatitti makamaadha kuni waan manguddummaallee gaafatu miti waan irra deebi'amee irratti haasa'amullee miti waanuma addunyaan ittiin bultu dhaabbanni bilisummaa uummata Ogaadeen shororkeessummaan irraa ka'ee naannoo Somaalee keessatti nagaan socho'aa jira waraanni isaa nageenya Oromiyaatti makamaa jira ka warra TPDM warra Tigraay haaluma isaaniin kan naannoo Amaaraas bifuma isaaniin keenyas atakaaruu homaan barbaachisu jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo kabaja qabnaaf obboleeyyan keenya nuu ba'an amma garuu akka nuuf lolan hin barbaannu akka nageenya Oromiyaatti nuu makaman barbaannu dhugatti maqaa abaa'ootiin namni keenya baay'ee miidhame hundi keenyaa'u dhaaba keenya jalatti waa hedduutu hojjetamaa ture godaannisa hedduun nurra jira har'a booda maqaa kana dhaaba kanaatiin namni keenya miidhamuus hin qabu miidhamuu isaatiif ammoo kan itti gaafatamu hoggansa dhaaba kanaati jechuudha hoggansi dhaaba kanaa guddatee argamuu qaba har'a silaa dhugaan isin hin jaa abaa irraa kan eeggannu murna adda addaatiin eega cicciramee dhufe mootummaa amma jirtu tanaa wajjin atakaaroo seenuu osoo hin taane madaa kalees wal jidduutti uummatan afoonnaan illaa waliin jedhanii walitti araaramanii biyya kana ceesisuu akka nu gargaaraniif nu har'a kan barbaannu leencoon galaasaan Kamaaliif Daawud garagara goranii mootummaa tanarratti mataa dhukkubbii ta'uu osoo hin taane gara tokkotti garanii jara kana akka gargaaranii jechuudha kana kan barbaanne kanaaf ammas yoo kan taatu taate waliin morkiin wanti biraa hin barbaachisu namni keenya walitti dhiyaatee waliin hojjechuu danda'uudha qaba ammoo 50-50 mitimi gama mootummaatiin hanqinni jira moonni mootummaa waan baay'ee hojjete dhugaan hin jira labsii shororkeessummaa kaasanii jira yeroo Ameerikaa dhufanitti deema Asmaraa dhaqaa innan Dr. Abiy yeroo Asmaraa dhaqetti dhaaba biraatiin kan dubbise abaa'uudha kan dubbise lammaa fi warqinaalleen asii ka'anii dhaqanii dubbisanii dhufan ergaas dhufanii dongorri adda addaa ni jira hedduu dongorri xiqqaa wal jara laallee waan kana gubachiisuu osoo hin taane wal dhaggeeffatanii deemudha an waamichi maqaa keessaniin amma dura sabaa'otti simaa ture atakaaroon hin barbaachisu lama hin jiru baay'ee ta'u obbo Daawud kaleessa haala filannoo irratti dhaabbilee siyaasaa hunda waliin filannoon kun akkam haa ta'uu kan jedhu irratti mari'achaa jira Finfinneetti maqaa isaatiin garuu beegitti waraanni banamuu hin qabu jechuudha lamaan deemuu hin dandeenyu amma kan nu barbaachisu galma kanatti waliin mari'achuudha malee karaa walitti cufullee miti qawwee walitti dhukaasullee miti jechuudha